Dagara nama farkitu. Demo jahatan misalnya tiket apa beranjir era murah. Kan yang tiket karamu rafati shaka tiket nanda kalau soli orang tadi gak apa cudan desain. Ayah gak banyak. Karena gak cukup. Ayye. Oke bayan. Kuma di bawah singa apa tejira bakat bersene pol magalat khasiatis kafatutis katiketa ulmanu. Minka becik-ciki sukuni tak ibne bakkan jenne ada berubi tiken illen ada berubi ammaga asirratti wayni sini maraga ni dabrafi Bayal di nama koma jahafi way jira ummat rage fada doktora tana gafa den gadda dura isi challenge fidan wan follow an kesin kaptuni beitan anga arratti timbe kaman itti fayyadam garu follow naman fayyadu mitiyon tu yo arafat arran tara doktora bira jiraate arras borus akka doktor fayyadu beha yo birabaate doktor akka durani debite unchusi takataka ngandara diyamte gurguratti kati beha seniga Anu cungur guru bar habibi si oli tinggal cawala shi. An habibi ko cungur bar mujaddifin berat dapat hajjatu shi si oli ibsaka. Amale nasi gitu gala. Amale nasi gitu gala. Tu bidira asoina. Nama kuma jahagetun aradda takau godina to ana to koy chura nama dikam ta fasiru askay sanam heddu jira kuma nasin jana ibsa yo buta kana hadis doktor yo fete takata kan gurgura do fete jumla gurgudan wal faygadan kaysan diyam nyar gata moni dabda kaysan diyam amma focusing kenya mallek ofarat ka Rabbi tisanibna yadina wa qarasin najra chiftu. doktor yero ta karabbi sodadu timutina kabad sitta asan jiru sitta naso jira ndu ibsa jira tiga kan jira ibsa ki san kasi demu difne to mo wonni aso heddu ake inni mo guya kaba ammatti khayo asune bo abu sudan do focusing kenya mallagan tana ko farratti khanarati bayan ul debiti marjama wajinase khuma dibba franka ki sam barbadan hundani galchina arafat account ki biya takabari account biya dimiti kuma di bafran udah gaya padu dabal kuma di bafran bayan irratti dabarsineti bayan kuno ilma adera khijat kuno irratti dabarsineti bayan take kuma di bafran sana marrat kuma di bafran si khanne bi harka bitatin harka mirkati waraka mti yoda irrafude mti yoga kabe gabasa aya waliga la doktor kat baya waliga la dubada molin shabaka naga gabdi akidis kafta ko da mana bika sun Obboleeso obboleeso saati amma yoo ta'e jechu bayaanillee keenyuma beekta adeera kee ta'e munira anaafis adeera sii galeemi mallaqa koo fidee jedha mucattii teessan habiibti waan itti godhataa jiruun qabu sii galeemi ayye doktor subhanahu kanaaf jechu wadheela gizee haasofta wal hambifadhalle gizee haasofta jaalattus jibbitus eega birriidhaa kafalte hanga waggaa lamaa anumatu kafiile sii maal waa hambifataa deema ayye taate munira be dubbitana naadise ko takka shabaka naga gabu jira nama takalli argan jiru please man ko facaw dema ta ko pelingo da nama takar gan jiru na dalagan jiru ibsa mudadar ni garta met yani narka sengu disame kitaba goran follow romon nabote garasi nyaateni doktor please mudi ko do ko ka hamma ni galu no absi amma ulaida ato mi joti tabate on darbu yam dunu amma bo rabbi ya chango de te rabbi sanu to katiri jirti toy isi me sari waljalan dem no meedi imsa akobbaleti abdabbaleti tetiya da bibi awanga tankabu ilmo na maso gato barbado so si harakata bota waraka sa isir randalago ofta izra imsa tana muqaddami adabi okay mamuti ka badoti bayan sene jira ibsa ni garta yes sene ni narka ibsa bayani wajina sai ti account bayani ratta akami mallaka kan ergine bayan kiyo tana wajin isi wajin walarge ka godo dandau ittifa ni sere ganjiru shabaka naga bejira umman ta ko bayan amma account te tabiyanu kanuni dandeisa ta asirratti mannitti gure kuma dibba fransi fuute mi jorra no fuuta account te no kanuni dandeisa asirratti me wan sininjau jaraken ani akka nama takkatti birrimma kunni dibba fransan account nama birarratti walitti qabame yoni fi si maryama afdarbre maryama nas sharja tamti maryamat la bayani ani akasitini ati nambeetu male ani nin sibeka beetera kon qabani yo kan nama baden tane nama ati nama kenna wajinilla olu nama rakko qabu miti yo barbade gada restaurant tille sifu danda boleso akasani finjanne wonni finjeef qab oromon kun beeta harda nama kenya tesi ol darbiteeti borumti sigaddeef sanis rasukulan beeta akman rada lagara kan koy akasimti wonni nagotan
akkaawuntii jaalibsaa keenya dhage akkaawuntuma nama tokko kun Muniiraan biyya jirtiimi akkaawuntuma Muniiraa wayii murtii guutuu galchaatti ergasi bakka takkatti jechuudha. Kuma dhibbaa Faransa bakka takkatti akkaawuntii jira yoo ergan kuma dhibbaa Faransa bakka takka risiitii isin ergachuudhaan akkaawuntii Muniiraa dabarsee miti yoo. Nu asirra garafaatu gaafanna kan isin deemne nu hagargarii qabne qoy Muniiraa kutaa kanaaf qoy amma fedhii Arafaat gaafanna Arafaat karaa kamiin maallaqa kuma dhibbaa Faransa irraa qaballee sirraa qabaluu dandeenya. Akkaawuntii dhuunfaa qabdamoo taateera keetii qabdamoo ta akkaawuntii keetirratti Oromoon sii galchitee akkaawuntii sanirraa baasanii bayaan hin gahan nutti himadhu ati walaa murtii walaa ibsaa walaa dabbal yeellam ati galaa jiramu ammaa Dabbaa kana ammaaf akkaawuntiin takka na bira jirtu akkuma isin dhagootan taa'uuf diinatitti wakkaan takka dubbaddoon. ayyadis okay boy nama isa muti no badis amma isin Maryam jira teo eessa jirti bayra surin jama sadi kana Bayaan na bira jirti. eeshuma bochire maaliif bochi Isi fakkeenya akkuma uummanni micatti nagaa wali qabna yaa bayaan bar nagaa umarreetti kan hojjette wanni irraa baatee jechuun walumaan nyaanne walumaan dhuyne jarru kana godhaartu meeqooti Maryam ijoolleen tummaa laasaarti naan jettee nagarsiiftee bara ishee kadhatutti waan takka ta'uu battanii jira biyyi Imaaraatii jechuun isa dhugaatii isin hin jaa walfissobuu fi miidiyaa kana gubbaa fooloo barbaadaa fi kanaaf isin hin jaa biyyi Imaaraatii jechuun biyya akka alamaatti heerrisii baay'ee ulfaataati ilmi namaa abbaan ilmoo isaa kana keessarraa fuudhuu hin danda'u dirqiidhaan abbummaan tokkollee waa si godhisuutu hin danda'u baruutu karaa seeraatiin guttee michiyoon tulis amma Maryam tulis teenyuma jechuudha itti laffaatee waraqaatti baafti biyyaaraaf deemi haqa kee hoodho haqni kee kana wanni itti rafaatti nyaraa qabdulleen kana atilleen teenya hoodho michiyyoo as kennu yoon gabbaatee intee dalagachuu dandeessi karaa fadhinaa isii deemtee dalagachuu dandeessi laakiin ammoo Arafaat bichaan wakana Arafaat waan faat wanni bochoo hin jiru mana si jirti waan takka isin gootu Maryam ammallee akkuma duraan obboliitii heetee fi qabdetti ifitti haa qabdu gaafa maalleen silaa kanillee amma bayaan rakkoon qabdu sanii fi qabaa jirti bira jiraattee bochuusi miicoo rakkinaa bochisu jira laalamma odoo uleen hin tumin osoo waan ta'ini taatee amma ta'u jirtu tanaa bochisaa jira. Booda geeffadha. Bakka qabattu waan takka sodaatin kun abaddan isi sodaati. Kanaaf bayaan habibi laal anaafat walit dhiyoo jirra oo barbaadde mucayyoo teessan. okay murti me doctor kutaa kawai Diina ta'ee sodaatan. No yaada tokko irraa fuudhaa amaane. ayyadu badu murti ayyadu badu dubbatu murtii. Kamu qorada dabbal ko famale. ayyadu badu murti Arshime kam chawda malle ni jiru. kuma dibba afur qofa Umar Bafur. Amalla ga Itoophiyaati mi? Ayye akkaawuntii as ergadhu jaadhaani. Nama tokkotti akkaawuntii itu Dr. Maryam kabajaa fi wanti wajjini haasaa biraa kana booda waan takka laaseena nama tokkos maallaqa hin gaaftina. ayye aya doctor bayan amma account kana tamo kanata Kuma dhibbaa afurii mi waraqaa ishii Bayaan akkaawuntii keessi kenni anqaamaanii dhufee laal uummata afuutti natti kennite mallaqa. Siigaa. ayye bayaan dhagoo jirtaami. doctor muti na kabadda amma murti kiyya Bayaan dhagoo jirtaami. dhagoo Laal bayaan immoo doctor amma please muti kabadda kala sa jara walin dibna doctor please giduna bay walin di isan naman mallaqi barbada bati giduna bay Bayaan dhagoo jirtaami. Dhagayaan jira bibi. Waa'ee micoota naas bira waraqaa ishiitis yoo mukeema irraa jijjiiruuf hin barbaachisanii jijjiirsitaa fi laazim laa hin jijjiiramu humni dhibbaa afur kafalannaan hanga waggaa lamaa iqaamaatti hojjetachuu dandeessi. laal bayaan ati kuma dhibbaa doctor please jara walin dis dalaga jira rabbi sudadu rabbi si kabne nama gudda Kuma dhibbaa afuran nam tokkoo kafala jee. okay And then waa'ee micoota naa ati mataa kee gubbaadhaan amma booda jechuun waraqaa ishiitti fuudhaa fi ergaa ishiitti geessitee biraa deemuu qofaa sirraa eegamu. akan haya bayanin wajah murti ana gutaka bayan kokodin sama allaqati fi nama wasin jo kharre fusu datte sama malen ni jiran kumne dibbe afra yo masigel county kene kada mangane doctor please rabi zuad muti kabadu sittin jiru muti kabadu khawali na so dirna Gabbuutas booda doctor gabbuutas booda. manu jogo bar Galate isi tadi. ta rawa matan duku be jara wal ka su muti no Humna kabadu kasi kapala mo dyan nung raos ka. Maal tartisin. oy muni tati Egaa maallaqa inni kafalamee fi dhagee maallaqa bayaanitti ergama akkaawuntiin ni ergaa ayye dubbii kana nama ijoollee qofaa as jala isin jala jiran seenaa nama sooressa abbootii qabeenyaa kumaatamaa isin jala jiran. Dhageesse? Amma walumaa galatti
walu magarattu takkan dabarfadha namni qomni jahan as jirtu kuni namni miciyyo tana gargaaru barbaadu guutun murtuquuta qonna maasi diaspora biyaa jiru haa taatu qarshii takka gargaaruun hin barbaachisu miciyyo qarshii takka gargaaruun akkuma si dubbisanii barbaade rakkoon qabdu yeroo takka ibsanii yemeen adis murtii munira goota adis bayaan murtii akaawwanti asiin sila dama keessa siyaala dure laali bayaan asirratti bayaan birrii aboo doktor rabbi sodaadhu sitti jiru wobsi doktor sochemina dirhama sirraa fudhaan dirhama fudhadhaa fi kana sochoo yaada jijjiiramu daga ifadha laal murtii guuta tokko na hausa murtii guuta tokko na hausa murtii guuta bayaan dabbal tokko na hausa laal dirama nuun jenne reefu birri Itoophiyaa kuma 400 nuun jette wala dirama wala doorala laal qilee gasteetta dhageeffadha maal ta'e nama kuma jaalibsa rakkoo diraamettes kuma 400 diraamettes deebisnee laannaaf ayyee ibsaa yaa kana la bodomma bayaan arge nama kuma jaha fi dhibba sadii filaalu jiraami yaa murtii akkasii dhageeffadha sirritti akkaawuntii bayaanitti haa ergattu bayaan akkaawuntii ishii naaf erga nama tokko kaameerkaa jiraatutti kuma 400 kan akkaawuntii bayaan irratti ergaaf murtii waasaappi jedhaale akkaawuntii si ergee jira yaa ergiteemi akka waraqaa ishii irraa fuudhaa misiyyoo bakka dalagaadhaa geessaa gisee maalleen ishii akkaawuntii irratti seenee fi bayaan irratti seenee kaa namni waa nutti himatee mataa keessa maallaqaan nutumeen beeku murtii guuto kingi jaabo murtii guuto kadeen gadda namni jabaan banu kun miciyyoo isaa sirraa fuudhe wisha willa dhiisaa mataa runyaati qoqqoddii maallaqaa maqaa keetiin sodaattisan jumlaa kuma 400 maallaqa Itoophiyaa doolaara meeqa doolaara 3,000 akkaawuntii as erga obboleessi keenya kuni obboleessuma gisee dubbiin hammaattee bilbiluudha isheenillee ni beeytanii zakkiidaa laasii jaalibsa silkuma tokko faayida jechuun kee dubbachaan ture bar dubbachuuf hin keessi dira wallah zakkiidaa laas Abate, ni beena warnuti yaa harar gaani jadi abba jira wakana fakabiiki. Wisha ulla. Nuti bara asirratti gisee afaan bannu gisee asirratti bannu bilaashii miti bara. Abbaate sigale. Baroda umanoda addaadha. Umrii dheeratu umrii obboleessa fokaali wallahi. Zakiifo wallahi kunti yamata sirraa muramta abbaate. Ishiishe. Arra imimani bos ke wallahi billahi imimani gelen negara ora ke fadu mutu gorodadi mutu gorode bo nufi miti masjidde isani ijara ko amerika da gesati zakifane ya mannas ima amakinan haro ini gize gadufte dorala kuma dibala manga fude ma ina gari o fuzakidala si obole sonasi ima Dagay, namni isa harakatu harargatan keessa 50% namni nama rakkate gargaaru isa. Unkaan namni qabee nama keenya irraa maallaqa qabajeeti miti jechuu fedheeti. Warri nama hedduu nama godhee isaanii. Kanaafi waa'ee qabeenyaatiin takkaa harargeen gabbaatee abaluuf waa binna abaluuf waa kana goonettee qarshii walii qabdeen beeytu. Hogga warri waa guuru harargee irraa maallaqa fuudhan malee adeemu. Nuti hoggaadhe engadda harargee jennee irra deebinee harargee jennee dubbannu akkanuma lafaa kaanee isiniif fakkaata. Dhaggeeffadha ammallee irraan deebi'aa fi gataraa warraa asirraa maallaqa isinitti himatu san hotteen qeensa mishiyyoo sanii akkanatti yoo irraa tuqqamtee ni beekan isaanuu amma uummata 6,500 ta'u kan irratti miti san duraa'u soo maallaqa isaaniif fedhan duraanumaa misiyyoon teenye isaan bira dhayte ummata kuma abo bikamana arafati munira wanta kalli afaan badartun dubaten munira muti ka sada muti ka ammenya dubbatu ndufne isinun dire ko mala dabnan immo dage mala dabdani arshifa karakartani irranu wedi bafurra yetani ni wajjaso turtan naane garan isinin jeede me anoko selle anuma dufa naane ga isinin jeetinde so agar tani nama takko qofatti nama itti bilbilatte
Bora kokaraatu ijoollee teenya harkaa qabaate nama keenya harkaa qabaate akkam jennaan meeqaa qofa malee maali rakkoon sun nama hin jenne. Eenyu namni akkasii eessa jira bakka biraa? Eenyu? Ka du'e qabrii jalaa ni baastaa nama akkana? Hin jiru bar. Adeero mucaa daa'ima umrii amma 25ti. Kan isitti himu jiru kun. Nama aan umriidhaan irra caalu. So hin rakkatina wiliifuu hin rakkattanii. Obboleettii teenya ta maallayni irra jiruu fi maallaqaaf gaafatamte san yoo dubbatu barbaadde yaada ishee irraa fuudha Arafaat gista kaa dubbatu. Nam tokkoon dubbatin Viidiyoo kana dubbadhu Arafaat viidiyoo kana duuti dubbadhu. Viidiyoo kana Arafaat. Gabbara isumaa muutu godhate bocheetii dubbatu dadhabdee. Arafaat banadhu amma banadhu amma. Doktor Mahfuza Jamal nama jo kana ulgalcha michiyo tana fute uji nama galchu to jolle tenya tarar ge tisilen az jirti okay oli galcha la koisa korado si galcha Mahfuza aba ba la ta irtila Asbai dubbadhu aba ba koisa korado kole sagari qabda sanyii raralatte qabda ati harar geeda namni sumuni sitti matun jiru la koisa korado Mahfuza ilili oson ta la koisa korado David ko do Mahfuza una Mahfuza la ta tana hundi mo korada Olgal fadde ye Ramut gorda video bana kisi meche yo Ramut gorda murti Arafat ogutak video bani motor Mahfuza Jamal te namni sumunis matara bodan boy Nagay mere go jirta अब ये वहाँ रोबर mutu na jirta रोबर हटो खाली संबंध बदल Arafat Oh, akam jirta nagaya. amma mallayni irraa qaban kafalame wanni biraa wanni si yaachisu ni jira Injir. bakka barbaadde baatee dalagachuu hin dandeessu Nandanda. maaltu si bochise duuba Uma. ati nama Harargee akka taateef hin beektu Nambe. duuba maaltu si bochise asirra teenyee qarshii shaniin akkaawuntii kanarra galcha kana godha nama ifi kofalchiisna hin godhamnu wanni akkasiin jiru obboleettiiti hin booyini as bahi dubbadhu qomadii biiti as bahi dubbadhu imimmaa firraa haqiiti obboleessa kee biyya keetiiti namni waan kana kafale waan wanni sitti hin fakkaatin alagaa sitti hin fakkaatin dhageesse Ay. Ni famana una durana ana sini gabe. umaan ittiin gafne dhiifama sii goone umaan booyin dhageeffatu Abshir obboleettii yan boyin Abshir fatu Arafat rakkoon qabu ati ammas ni Boin. Arafat he. Arafat. Nah, masalah. Abshir teenya boyin kali teenya boyini bochan bochisiniti khalas mutu qabat wanu mara sera se bochi nu funjirtu waan sin jawme amma boon si fesisu gammachu alas duran dadhabina economy si rakan ken harka nama mudatte biya san demte akasi obboleessi si jira jedheeni jira waan jira hundarraa cufee jira isummaa sala obboleettiin teenya taa'ee dhiiraa hojjetan haa galatomtu waan biraan jedhee naamee nama haa galatomtu isinis ammallee mazulummaa isii jala micootun mazulummaan isii jala hanqa waggaa lama okay waggaa lama booda isii jala bahuu dandeessi kanaaf ishiin rakkoon tokko hin jiru haa galatomtu amma immoo borumtii maaleen yoo seenee ban borumtii yoo amma seenee Zaki dalas gette waan takka illee jooran isa achuman naadis murtii asirra jiru kan ijaan argaa jirtan kana qaqqabaa koronaa godha nu fayyada si fayyada kaastaa jirtu si fayyada naaman si fayyada ana ka dubbataa jiru na fayyaduuf ta'a sillee fayyaduuf ta'a qaqqabi koronaa godhi hundi kan kee isin lachuu galatooma ulfaadhaa bayaan keenya dhiifama naa godhi arraan si hubadhe arraan si argee baga jiraatte ammallee umrii dheeradhu okay waa dubbadhu dubbat bayaan akkana bilee yaameni beeyta nimee jira bar bayan anaas silkiitti bilbilee rakkoo kanaa keessa jirra boomchi yoo takkaa dubaayii takkana jira kootu jeetiin iyyaame
Maalif achi jira namni maallaqa itti erginu eenyu dura yaadiyan. Abo galatoomii wallahi murtii feenya. Wallahi nu fayyadde duuba. Asirratti illee dubbatina ija budaati illee buusuun barbaannu eenyu akka inni ta'e illee irraan dubbatina cal jaatuma itti dhiisa. Isin garaan kee argeen ni beekti isin beeynaan gahaa nama biraa ittiin barbaadina. Akkasi wallahi. Thank you. Ulfaadha galatooma. Namni as jirtu kuni murtii guutuu fooloon gootu taanaan ati gadhee hinaaftu sareedha. Fooloon gootu taanaan arafaatis bayaanis akkasuma. Dabbaalis isin fayyada. Arraas boruus dabbaal isin fayyada. Isin miidhus hanga isin miidhu caalaa isin fayyada. Qabadhu kana. Sigalee hanga isin miidhu caalaa isin fayyada. Fooloo godhadhu nama kee. Jabeeffadhu nama kee. Jala deem nama kee. Harargee maal akka taate garuu nama 6,500 finnee sigarsiifne. Dur nama jala yaanee nama 3,000 nama 2,000 nu ol naqa. Nu ol naqa jennee kadhanna. Ilma haadha salu ja'anii muutii nurra qabanii nu gaddarbaa turan. Nu gubbaa ta'anii nu jalatti if jala nu gaxarrabsan. Arra gubbaa teenyeet akka feenetti konferansii feenuun waan feene hojjennee waan feene dubbannee tolchinus laayinus biraa deemu. Kanuma dubbiin jiru kabiraa takka hin jiru. Qooma dhaadhu. Jaalibsaa si fayyada. Murtii si fayyada. Dabbaatu si fayyada. Caalaa si fayyada. Yaada ishee irraa fuudhaa wanni takka namni sumunii itti himatu hin jiru. Akkana. Galatooma amma doktora kan dubbattu barbaanna. Doktor yoo jiraatte ol deebi'i Mahfuuzaa Jamaal tagettu tana achi nu guddisaadha isirraa yaada fuunamee. Mahfuuzaa. Oi. Baga nagaan nu dhufte obboleettii ta'e. Bageen yaan dhuftan wallahi bare gareef kun lakkos tuqachaa ture isin dangalchine eegas bayaan keessaan dubbiseetiin achiin sagalee naatee isin argan turre. Na wanni si jiru imaaraatii keessa namoota wal qixaa eenyuunu daldalaa miti dhiirtunu firii fiizaadhaan dhufteetuma firii fiizaan hojjetataa jirti. Kana rakkoota akka hin qabu warreen ammoo Mariyamii fi mucaan isii fideessuun illee waliin fidansuun illee haa galatoomanii garuu amma jechuudha maallaqa isii sana akaawwantii kiyyarratti haa naqamu naafi beeyaan dhayinee maallaqa Mariyamii kaninee mucattii irraa fuuna rakkoon qabu anu jiniin galcha. Thank you. Ol nu ulfaadhu galato. Kanuma sirraa barbaanna. Bayaanitti bayaantu si beekaa bayaantu si fidee murtii dubbisii murtii guutuu dubbisii yaada haaraan qaba. Dhagoo jirtanii. Ni dhageenya. Yaada haaraan qaba yoo dhagoo jirtanii. Itti fafadhuma guyyaan keeti. Way dhaggeeffannaa. Obboleessi keenya zakkiin hoggaan itti bilbilu maaltu jira yannaani obboleessi keenya takkaatu akkanatti akkana ta'e nama sanii wajjin walillee dhabne garuu walii galuu hin dandeenye. Namni jaarsaa jaartinuu wal fuudhee wal dhabee adda bahaa. So walii galuu hin dandeenye kanaaf haati ishiin bira jirtu maallaqa kiyyana gaafate. Maallaqa kiyyana kana itti gaafate. So ana kanatu jira nama tokkana jira jennaani wanni wal dhabbee isaanii maalinaa lakki wal dhabbee waan gandummaa wal qabatu miti. Waan gosummaa wal qabatu miti. Waan eenyu wal qabatu miti. So maallaqni ishee kafalamee fi nagayaan adda walanii osoo wal dhabbiin hin dhufin ishilleen baatee biyyeetaa Dubaay tana keessa bakka barbaadde akka dalagachuu dandeessuu fi nagaya buusuu fi sigalemi qarshiin sun qofni akka kafalamuu fi jennaan. Okay, tu waan rabbis jaalatu namnis jaalatu qarshii obboleettii keenya itti baastee kafalaadhaaf nan kannaa fi ishillee akka dalagattu godha nagaya buusaa walitti hin buusinaa gantaan hin qoodinaa kan nun jeetti dhaamsa inni hoggosaniif akka nuti dubbadde natti dhaameen isinii. Thank you. Murtii galatoomii wanni jaamu qabaas nama guddaarraa waan makkasiiti abbaa nama biyyaati. Zaakiin nama biyyaati. Abbaa qabeenya Oromoon qabdudha. Harargee qofaan. Nama rakka jaan bakka nama awwaalla jaan bakka qabrii jaanii fi wanni inni hin goone hin jiru takkaa gosaa fi kutaadhaan qoodeen beeku. Nuyi akka ilmaan isaanii akka obboleeyya isaatti illee galatoomii jechuma barbaanna. Ulfaadhuu baga si qabaanne jennaani. Rabbi umrii dheeressu qabeenya isaa keessa barakaa Rabbi haa kaayuuf ija hamtuurraa qabu inni biraa karraa hafee waan isin jechuu barbaade birrii kana boruun geessinaaf obboleettii keenya Maryamaallee galatoomii jennee mijoollee biraa fuunaa kun obboleettii teessan ishiin Mahfuuzaa Jamaal jamtu nama guddaa Harargeen Imaaraatii keessaa qabdudha. Asii wal baradhaadha nama jabduudha akka haadhaatti nama nuti qallu deebii isii malattis
nama abbaa qabeenyaa nuti as keessaa qabnu kabiraallee hin jira. Muhee ooroo nama jamu si gadeemti. Muwaas Ahmad. Maafuza guyyaa wal dubbisnee koi mee bayan. Maafuza guyyaa wal dubbisnee mi. Maafuza yoo dhagoo jiraate muti guyyaa wal dubbisnee mi. Anaa fi isiillee waliin girri kana quban qabnu cidha wayii ture cidha irraa amma gabbaane. Guyyaa wal dubbisnee turre waliin safaataa goonee simbiraa deeme. Akkuma qoosatti taphannee wal dubbisnee adda deemne ansilleen beeku atilleen nan beeku. Ati tarii na beeku. So galatoomii atilleen siifi gaafii yoo maaleen akkaawuntirratti. Anaa fi ati asitti wal agarree waliin turre akkamiin mana kiyyoo soo fidinee biyya galattee lubbuun na dhiibataa turte. Agartee? Galatoomii obboleetti keenya. Ani amma misiyo mallayni account irratti gala siifi bayaan dhaytanii nagaa waraqaa ishii fuutanii fi bikka dalagaa laaltanii fi michoon Dubaay keessaa dalagattu dubbiin gabaabbattee jirtu. Kanaa ol wanni biraa nuti akkana nuti akkas inni laasiniima. Inumaa'uu warra sadiin nu galatoomaadhaa haaga ammaa gootanii isis beeksistanii ittiin illee beekamtan galatoomaa jaaniiru. Galata qaban wallahi galata qaban. Laalammaa keessatti waan hin jiru. Marjamaanis fatuunis galata qabdanii galatooma. Namni xiqqoo waliin qabatu jiru, diinni jiru, isinis fira, nutis fira, isinis gargaartan, hanga isin gargaartan ammoo nutis isin raafuune baadhanne. Tan dura baadhatan galatooma asii wadunuu baadhata dabarsitanii nu kannatanii shukran alfumar. Kanama qabdi war dubbi. Walii galle? Wallah. Ganaafu dhaggeeffadha. Bikka namni keenya itti hidhame, bikka namni keenya itti rakkate, bikka namni keenya itti rakkoo keessa jiru. Media irratti baatanii naasoo irra silkii qofaan maallaquma baasanii dawwalaatii gaafadhaan qofa yookaan immoo rakkoo inni keessa jiruuf waan inni barbaadu san silkiin qofa gaafadhaa nuti ummata qaroomni irraa maddu